No, no, it's not. Neturra malee ni urraa, neturra malee ni urraa. Jecha armaan olii kana kan jedhe ana miti, boombiitu jedhe. Kan boombiin jette kana waanan jedheefan qaba. Maaliif akkan jedhe xumura barreeffama kiyya kana jalatti argattu. Dursa baga nagaan galtan jechuun fedha. Dilbata dalbe. Dilbata galgala nagaan galaa jennee wal geggeessine amma kanan dhufe baga nagaan galtan jechuudhaafi. Dabalataanis irra deebi'ee isin galateeffachuufan dhufe isin galateeffachuun barbaada. Galanni isinitti xiqqaata. Sanbati xiqqaa darbee fi dirbati darbe isin waliin adda ture. Yeroo ajaa'ibaa ture, yeroo qarshiin kamuu bituu hin dandeenye ture. Qaamaan Paarisii dirree gubbaa Kiritel Paampaadoor keessaa oollu malee hafuuraan Oromiyaa turre jechuun ni danda'ama. Ani gama kiyyaan dorgommii kubbaa qofa miti kanan arge. Jaalala lubbuu godhatee miillaan deemuun argaa ture. Wal kabajuu, wal jaallachuu, wal mararfachuu fi waliif dhimmamuun dagaageen arge. Gochi Oromoo ganamaa sun lubbuu godhatee nu gidduu ture. Gammachuun ani guyyaa lama kanatti argadhe kun waggaa tokkoof na gargaara jedheen yaada. Galatoomaa obboleewwan koo, galatoomaa. Galata kiyyatti aansee warreen gaafa sana osoo dhufu barbaaddanii isiniin mijatin hafee fi akkasumas odeeffannoo dorgommii kanaa qoba osoo hin qabaatin warra haftaniif taatee guyyaa lamaanuu gabaabseen akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessaa. Dorgommiin kun kan geggeeffamaa ture kilaboota yookaan tuuta torba gidduutti. Geeba kan fudhate kilaba warra Liyoonii. Taphataa urjiinis kilaba kana keessaa filatame. Akka hubannaa kiyyatti Liyoon taphatee amansiisee fudhate. Baga gammaddan warri Liyoon, isinis baga gammaddan isaaniin jedha. Liyoon waliin kan geebaaf dhiyaate qeerroo Paarisiidha. Leenjisaan isaanii guyyaa lama guutuu iyyaa waan turaniif sagaleen isaan duudee ture. Geeba warqee yoo dhaban illee kan birrii argataniiru. Hanga taphanuusa walakkaatti gooliin tokkollee kilaba qeerroo kanatti hin galle. Nuusa walakkaa irratti kilaba reentu, kilaba warra reentu isaanitti galche. Karra eegaan kilaba qeerroo urjii jedhamee badhaafame. Karra eegaan kilaba geeba fudhatee kan warra Liyoon jechuudha. Sochii dinqisiisoo adda addaa agarsiisuun falmasiisaa ta'uun isaa olitti karra eegaa jabaa ture. Taphattoota kilaba isaa onnachiisuun shoora guddaa taphachaa ture. Mootiin tiiktookii gidduu kana kiliippii sirbaa hojjete. Kilaba isaa kana waliin geeba fudhachuun irra deebiin milkaa'ee jira. Goolii hedduu galchuun kan badhaafame dargaggeessa kilaba sarara fuula duraa kilaba Beelfoortiif taphachaa turedha. Kilabni gadaa tapha gaarii fi ajaa'ibaa kan agarsiise yoo ta'e illee yeroodhaan marsaa duraan geggeeffame. Kilabni gaaddisaas akkasuma. Karra eegaa kilaba gaaddisaa
kan ture dargaggeessi Haannan Unachaa nyaata garbuun baddaa baalee gaasaraatti guddate suni kan addaa ture. Sanbata xiqqaa miidhaa isa mudateen dilbata argamuu kan hin dandeenye yoo ta'e illee kilaboonni bebbeekamoon addunyaa qarshii olaanaa kaffalanii gara kilaba isaaniitti jijjiiruuf fudhachuuf gaafachaa akka turan dhageenyeerra. Hoggaa dorgomtoonni kun taphatanii nuti hordoftoonni ammoo sirba afaan Oromoon shaa jechaa deeggaraa turre. Sirbi haaraan jimaata galgala gadi lakkifame dorgommii kana waliin walirra dhufe. Sirba dhaggeeffatamuu qabu qalbii namoota baay'ees horate. Ibroo Ibsaatu sirbe. Sirba ajaa'ibaati. Maal bareedinni akkanaa laalcha si daawwatanii ganda ulfoo ulfinaa sanyii gadhaabbatanii. Arsii Arsooma Gorsaa Arsii Saanduqa Obsaa. Maal bareedinni akkanaa laalcha si daawwatanii ganda ulfoo ulfinaa sanyii gadhaabbatanii. Arsii Arsooma Gorsaa Arsii Saanduqa Obsaa. Dida'aa roobee laangaanoo dheechisanii gada basaasaa baaleen bobbaafatanii. Maaluma laataa maal si gaggaafatanii beekta maqaa koo siin na moggaafatanii. Soofu marbuunaa baara ollaa daddalaa obsa na dhorgee bu'a garaan jaalalaa. Arsii Arsooma Gorsaa Arsii Saanduqa Obsaa. Ibroo Ibsaa sirba ajaa'ibaati. Ittiin bohaaraa oollee isinis affeeramtaniittu ittiin bohaaraa. Guyyaa muraasa gidduutti namni hangi sana baay'atu sun argamuun kan hin eegamne ture. Osoo qophiin bareedaa fi waamichi ga'aan taasifamee heddummina nama argamuu tilmaamuun nama rakkisu. Waan fedheefuu bu'uurri kaa'ameera. Federeeshiniin kubbaa Ameerikaatti dhageenyu sun biyya Faransaay keessattis bu'uureffameera. Waggaa dhufuu waan addaa arguuf jirra. Warri haftan itti dafaa kilaba ijaarradhaa galmaa. Ammumarraatti qophaa'a ni tura malee ni urra jechuun iyyoo namitiiree galatoomaa. Dorgommicha ilaalchisee viidiyooleen waraabaa ture yuutuubii Marsii Miidiyaa Marsii Miidiyaa jalatti gadhiisuufan deema. Miidiyaan kun afoola Oromoo irratti hojjechuuf carraaqaa jira. Hundumti keessan subscribe gootanii akka hordoftanii fi miidiyaa kana akka jajjabeessitan affeeramtanii jirtu. Hangasitti viidiyoo armaan gadii kanaan bohaaraa galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Obboloota koo namoonni baay'een bakka biraadhaa miidiyaa kana subscribe gochaa jiru. Isin warri biyya kana jiraattan mee homaa isin hin kaffalchiisu subscribe godhaa. Waliin miidiyaa kana haa guddisnu. Afoola Oromoo irratti haa hojjennu. Kubbaa yookaan wal quunnamtii akka kanaas irratti waliin waliif haqoonnu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.